سجنتا هاروم سقلبي تربي تكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كبجمتو تهردفتو النصر بودكاست بغنا غهان دفتن غيا الرأي قلي سجنتا أدى سجنتا تربانين اسم برغ أتوكو ولين إمالا كينيا هاجل كبنو سجنتان كن جمعة هاروم سقلبي جمعان غيا تربان كيس جرو كيسا إسا قدر akkasuma guyyaa iida torbaaniiti. Guyyaa musliimoonni hojii addunyaa dhiisanii gara rabbii isaanii itti deebi'anii qalbii isaa qoratu, dogoggora isaa yaadatu, araarama kadhatu, rasuula sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buusu, akkasumas jireenya isaa haaromsuuf murtii haaraa fudhatudha. Garuu gaaffii guddaan jum'aan nu bira haala kamiin darbaa jira? Torbaaniin jum'aan ni dhufa. Garuu jum'aan tokko erga darbee booda qalbiin keenya jijjiiramuu qabdi. Namni jum'aa irraa waan tokko baratee waan tokko hojii irra oolchi qalbii isaa keessatti jijjiirama tokko fiduu jum'aa isaa irraa bu'aa argateera. Kanaaf sagantaa kana keessatti waa'ee jum'aa qofa hin dubbannu. Qalbii keenya irratti ni hojjenna, iimaana keenya ni qoranna, akhlaaqa keenya ni ilaalla, maatii keenya, dargaggoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaadha. Haawul baru jalqaba irratti. Wa alaikum salaam warahmatullahi keenya walii qabnu irratti. Amin Abdoo Mukhtaar naan jedhani. Kalataa godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultu. Araddaa gubbaa guutuu bakka jaanitti hin daladhe. Jum'aan guyyaalee torbaan keessa jiru kana keessaa maaltu adda godha? Bismillah, jalqaba irratti Jum'aan iida uummata Islaamaa kan torbaaniiti. Guyyaa haaromsa qalbii, guyyaa gorsoota adda addaa, guyyaa paakeejii teenyata torbanii keessatti hidhannee torbaan guutuu zanaaf fataa jennee qalbii takkaan ibaadaa teenya godhachaa hanga torbaan itti aanutti paakeejii torbaanii hidhannee hanga torbaan itti aanutti guyyaa ittiin turru. Akkuma beekamu uummanni Islaamaa ayyaana qaba. Ayyaanni nuti qabnus ayyaanni gurguddaa lamaa jira. Ayyaana Iidul Adhaa yookaan ammas Iidul Fixri. Iida qalmaatii fi iida gaafa soomana furreessan jechuudha. Iiddi gurguddoo lamaan qabnu sanii dabalata immoo iida torbaanii guyyaa Jum'aa qabna. Guyyaan Jum'aa alaa kulli haalitti haaromsa qalbii guyyaa paakeejii torbaanii keessa hidhannu jeetin karaa gabaabaadhaan ibsuuf yaala. Galatooma jazakumullahu khayran. Egaa akkuma beekamu uummata Islaamaa biratti guyyaan Jum'aadha adda. Guyyaan Jum'aa akka guyyoota biraa kalaandara qofa ta'ee lakkaa'amuu hin qabu. Kanaaf mee ati dhaamsa uummanni Islaamaa, dargaggoonni Islaamaa guyyaa Jum'aadha bifa akkamiin dabarsuu qaban jettamee dhaamsa akka dhaamsatti? Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan Jum'aadha akkuma ati jette guyyaa kaalandarri qofti itti jijjiiramu miti. Guyyaan Jum'aadha kuni khayriilee gurguddoo isa keessa jira. Khayriin ganama yeroo jalqabaa Jum'aan ga'uudhaaf deemullee khayrii guddoo takkaa jira. Hadiisa keessatti argama Rabbi sallallahu alaihi wasallam dubbate. Ganama masgida dhaquu keessatti khayriin jirtu namni zaata akkatti masgida dhufee akka nama gaala sadaqatee jedhe argama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Sa'a lamatti akka nama horii sadaqatee, sadiitti akka nama korbeessa gaafa qabu korbeessa reedhaa nama sadaqatee, afuritti akka nama lukkuu sadaqatee, shanitti akka nama khillee lukkuu sadaqatee jechuutu sawaabni sidaa adda bahee jira. Ganama isaa keessa khayrii jira. Dabalataan gama boodaa asrii boodaa yeroo takka yeroo keessa du'aayin akka malee qeebalamtu sa'aatii ijaabaa takkaatu yeroo san keessa jira. Akka dhaamsatti guyyaan kun guyyaa jabaadha. Guyyaa gartee Rabbiin keessa waan ajaa'ibaa keessa nuuf qopheesse lafa nuuf kaahee jiru. Guyyaan kun guyyaa jabaadha. Ganama isaa keessa khayriilee amma dubbanne kana jira. Booda isaa keessas yeroo irra qaalii du'aayin keessa qeebalamtu jira. Ala kulli haalitti walumaa galatti guyyaan Jum'aadha guyyaa jabaadha. Ganama isaatis jabeessa, hara booda isaatis jabeessaadhaan jechuu barbaada. Jazakumullahu khayran. Kana fakkaataa turtiin keenya inshallah afgaaffii nama lammaffaatii walitti deebina. Guyyaa Jum'aa maaliin dabarsita? Yaadannoon ati Jum'aa irratti qabdu maali? Yaadannoon Jum'aa irratti qabu Rasuulatti salawaata buusuu alayhi salaatu wasalaam. Niyyaa qulqulluudhaan salaata asrii booda Rabbi kadhachuu. Guyyaa Jum'ataa kana miskiinaas illee yoo dandeenye nyaachisu, yoo dadhabnes teenyaa nyaachuu, Rabbiin zakaruun khayrii wal yaadachiisu, hamtuurra wal dhorku,